biyyoonni addunyaa tana keessa jiran hundi isaaniiyyuu haala ittiin wal bulchanii fi akkaataa ittiin uummata isaanii hoogganan sirnoota garaagaraa baafatanii uummata ittiin bulchaa jiraachuun ni beekama. Gama biyya keenyaatti yoo deebinu sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa sabootaa fi sablammoonni hedduun isaanii aadaa mataa isaanii fi sirna bulchiinsaa mataa isaanii kan qabanii fi akkasumas bara haaraa jijjiirraa isaanii kan qabanidha. Saboota kanneen keessaa tokko kan ta'e sabni Oromoo sirna ittiin bulmaataa fi haalaa fi dambiiwwan garaagaraa ittiin tumatu akkasumas sirna guddifannaa ijoollee isaa ittiin guddifatuu fi haala biyya isaa ittiin to'atu sirna gadaa kan qabudha. Bara durii bara dukkanaa bara jabana dimokiraasiin Ameerikaa dhiisii Ameerikaan iyyuu hin argamin dura ummanni Oromoo sirna dimokiraasii haqa qabeessa ta'een wal bulchaa tureera. Baroota biyyoonni aangoo fuul waraanaa turanitti baroota gosoonni dhaalmaa aangootiif ilmi abbaa ajjeesaa abbaanis ilma ajjeesaa turetti ummanni Oromoo sirna dimokiraasii qulqulluu ta'ee wal bulchaa turuu seenaan ni mirkaneessa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa seenessa sirna gadaa irratti xiyyeeffate kutaa tokkoffaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti akka waliin turtanis isin affeerra. Sirni bulchiinsa gadaa yoom akka jalqabe qabatamaan beekamu haa baatus argama uummata Oromootiin adda bahuu hin danda'u. Bara 500 dura naannoo gaanfa Afrikaatti uummanni Oromoo sirna dimokiraasii gadaatiin akka wal bulchaa ture ni hubatama. Sirna dimokiraasii kana keessatti icciitiiwwan garaagaraatu argama. Saayinsiidhaan sadarkaa urjiiwwan laakkaa'uutti guyyaa beekuu fi bara lakkaa'uu irra gahaniiru. Duudhaa sirna fuudhaa fi heerumaa aadaa, amantii fi seera waraanaa fi siyaasa irratti leenjiiwwan ciccimee kennuun dhaloota qaraa turuun ni beekama. Icciitii kanaan icciitiin gadaa inni jalqabaa uumama hundaafuu nagaa labsuu fi nagaa buusuudha. Lubbu qabeeyyiin kamuu ajjeefamuu, rukutamuu fi doorsifamuu akka hin qabne gadaan ni akeeka. Oromoonni sirna gadaa kana keessatti xiyyeeffannoo dimokiraasii fi nageenyaa kan addunyaaf ibsan ta'uu seenaan barreeffamoota garaagaraa irraa argame kan agarsiisudha. Sirni gadaa kun akkaataa umrii namootaatiin gulantaawwan garaagaraatti qooduun daa'ima dhalattuu irraa hanga manguddoo gadammoojjiitti gaheewwan isaan bahatuu qaban waliin kan lafa kaa'uudha. Kana jechuun sirna gadaa keessatti daa'imni tokko guyyaa dhalate irraa hanga gaafa du'uutti gulantaawwan garaagaraa keessa akka darbu ni agarsiisa. Dabballee irraa hanga gadammoojjiitti gulantaalee garaagaraa keessa darbuun tajaajiloota garaagaraas ni raawwatu. Gulantaan jalqabaa gaammee yoo ta'u guyyaa dhalootaa irraa hanga waggaa 8tti kan waamamudha. Oromoon akka sabaatti sirna gadaa kana keessatti daa'imman umrii kana keessa jiran hunda isaaniiyyuu saalli dhiiraas saala dubaraas korniyaa dubartiitiin kan waamanidha. Sababbiin isaa ammoo mararfannaa fi jaalala akkasumas kunuunsa isaan barbaachisuu hubachuu irraa kan ka'edha jedhama. Akkaataa bu'uura seera gadaatiin maatiis ta'ee namni biroo daa'imman gulantaa kana keessa jiran mufachiisuu fi itti dheekkamuunis aadmaleedha. Daa'imman umrii kana keessa jiraniif seera addaatu bahaafi kunuunsi isaaniif kennamu akkasumas kunuunsa addaa ta'uu gadaa keessatti xiyyeeffannoon addaatiin kennama. Maatiis ta'ee ollaan akkasumas nyaapni biraas ija tokkoon kan isaan ilaaluudha. Kana malees barumsii fi leenjiin bifa adda addaatiin daa'imman kanaaf kan kennamudha. Rifeensi irraa hin haaddamu, gudureeffamee, qulqulleeffamee, bareedee waggaa irraa waggaatti ceesifama. Gaafa isaan waggaa 8 guutan akkaataadhuma labsii sirnichaatiin rifeensi isaanii irraa haadamee daa'imman kanaaf maqaan mogga'aafi. Daa'imni kun hanga gulantaa kana keessaa bahanitti maqaa masoo isaaniif kennameen kan waamamanidha. Kunis maqaa mararfannaati. Akkaataadhuma umrii isaanii dabalaa deemuun gulantaa isaan keessa jiraniin jijjiiramuun moggaafni gulantaalee jijjiiramaa deema. Daa'imman waggaa 8 yoo guutan maqaa gulantaa isaanii jijjiiruun ijoollee jedhamu. Umrii kana keessatti dirqamoonni garaagaraa kan isaaniif kennamudha. Dirqamni kun dirqama jalqabaati. Maatii isaanii gargaaruu keessattuu hawaasni Oromoo durii horsiise bultoota waan ta'aniif gaheen ijoollee kanneenii jabbii eeguudha. Leenjiiwwan sasalphoo ta'an fudhachuun of qopheessuu kan eegalanii fi umrima kanarraa jalqabani. Sana keessatti guluffii fardaa isa jalqabaati. Leenjiiwwan waraanaa kanneen akka darbannaa eeboo fi ulee qolachuu,
ni shaakalu. Gulantaa isaanii dachaa sadiin yommuu dabalu moggaasa ijoollee irraa gaammee gurguddaa jedhamu ni argatu. As keessatti dhiironni foollee yoo jedhaman dubartoonni ammoo qarree jedhamu. Foollee jechuun dargaggeessa yookaan qeerroo jechuudha. Dargaggoonni kunneen umrii isaanii waggaa 17 hanga 24 gidduutti kan argamanidha. Umrii kana keessatti ammoo akkaataa ajaja sirna gadaatiin leenjiiwwan ijaarsaa kan itti fudhatanidha. Leenjii kanneen keessaa tooftaa lolaa, leenjii fardaa, darbannaa eboo fi qabannaa wantee cimsanii kan fudhatanidha. Siyaasa keessatti abbootii isaanii wajjin iddoowwan yaa'iin garaagaraa itti gaggeeffamu deemuun sirna halangee ni baratu. Sirna halangee jechuun siyaasa ammaa keessatti sirna ittiin bulmaataa jechuudha. Gulantaa kuusa dargaggootaa ganna 25 hanga 30tti xiyyeeffannoo guddaan isaan irraa godhamu sirna bulchiinsaaf isaan qopheessuudha. Dhaloonni kuusaa jiran gadaa bahuuf waggoota qubaan lakkaa'aman waan isaan hafuuf sirna bulchiinsaa fi waraanaa irratti kan xiyyeeffatanidha. Walumaa galatti leenjii gulantaa kana kuusuuf kennamu fooqaa jedhama. Gulantaa qoqqoodamaa sirna gadaa inni 5ffaan Raabaadooriidha. Ganna 33 hanga 40 keessatti kan argaman. Hawaasni Oromoo yeroo ammaas dhaloota umrii kana keessa jiraniin ga'eessota jechuun waamu. Raabaadooriin leenjiiwwan baay'ee ciccimoo ta'an keessummeessu. Sirna gadaa keessatti leenjii kunuunsa Raabaadooriif kennamu irra caalaan leenjii itti gaafatamummaati. Ga'eessonni kunneen leenjiiwwan akka aadaa jilaa, seera ardaalee jilaa, daangaa lafaa yookaan biyyaa fi bulchiinsa sammuu fi akkaataa mala jireenyaa fi of eeggannoodhaan kan fudhatanidha. Gulantaalee sirna gadaa keessatti gulantaan baay'ee ijoo fi gulantaa biraatiif bu'uura kaahu gadaa yookaan gadooma jedhama. Umriin isaanii waggaa 41 hanga 48ti. Yeroon kun yeroo abbaan gadaa haaraan baallii itti fudhatuu fi inni duraa ammoo baallii dabarsee kennuudha. Aanga'oonni gadaa gulantaa kuusaa keessatti filataman yeroo garagaraatti aangoo wal irraa fudhatanii waliifis dabarsu. Gadaa keessatti yeroo abbaan gadaa baallii kennan akkasumas gadaan haaraan baallii fudhatan kan walitti mufate waliif dhiisee kan wal lole araaramee marga jiidhaa qabatanii nageenya labsaa gara ardaa jilaatti imalu. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa itti aanuun seenama kana irratti kutaa lammaffaa qabannee walitti deebina. Hangasitti turtii gaarii isiniif hawwa.